isin ilmaan naftanyaadha wanni beekuu qabdan tokko jira dhageessitti hima if ol kaastanii nama gaxiqqeessuu hin yaadina ilmaan mikilkil min hullum kilkil ነው warra jiru ummata ta'ifii malee ta namaan beekne akka waan Itoophiyaa guutuu fi qabdanii yookaan lafa Oromiyaa guutuu teessanii takkatti hurradhaa jechan dhagaye wal kabanyee wal kabaja jenneeti isin hojii kabajaan hin barbaachisu jaarraa abbaa gadaa wanni jee dubbate ummanni kun wal qixxummaa ilma namaatti nama ni jee wal qixxummaan isaaniif naasa ummata kana jala deema ilmi amma xalii dheeraa isin jiru kun ilma amma xalii maali miti abiyoot kaasaa kanaafu isin ilmaan Oromoo dhugaa rabbi isin Oromoon waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbadha waraanni bilisummaa Oromoo isiniif ilmaan keessanii ijoollee teessanii silaa beektanii qeerrootu hidhatee jira bir hanga waraanii nafxanyaa dhufee isin keessatti ilmaan Oromoo dhawu fixu isin maal eeydan ilmaan Oromoo keessaafu humna addaa Oromiyaa isin jettu waraana mootummaati wajjin ilmaan Oromoo irra duutu ati maqaaf Oromoodhaaf hin jettu hiddi kee adhabamu gooti Oromoo maali miti ummata hin yaaddanii sammuu xiqqishollee akkuma namni isin ajaju deemtan waraanuma addunyaa kanarraa waraana akka Itoophiyaa waanuma godhi jaaniin godhu malee nama hun agarree maali waraanni kana titti amantummaa ta'eetiin deemuu dandeessu hidda nama nagayaa nama qulqulluu ta'e ajjeefturra ifin ajjeeftu hidhooyte amma isin ilmaan Oromoo warri humna addaa keessa jirtan ummata nafxanyaa Amaaraati wajji waraana naannoo Amaaraati wajji yoo ummata abaa'u barbaadate ummata keenya kana fixuun kan isin baasu taate galmee seenaa isin keenya isiniif keenya jirra jabaadhaa itti fufaa.